Har'a ganamarraa qabnee mana murtii dhiyaatu jennaan eegaa turre sa'aatii 2 walakkaarraa qabnee hanga sa'aatii 6 walakkaatti eegnaan waan hin dhiyaanneef sa'aatii laaqanaaf irra deebinee sa'aatii 8tti dhiyeessanii waaree booda dhiyaannee mana murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa ramaddii lidataa jedhamutti dhiyaatanii addacha ani hordofetti obbo Jawaarti dursee dhiyaate. Obbo Jawaar gaafa dhiyaatu ammallee poolisiin yeroo beellamaa dabalataa guyyaa 14 akkanaa kennamu jedheeti gaafatee sababiin isaas hojiiwwan adda addaa hojjennu qorannoon keenya bal'aadha miidhaan ga'e guutuu Oromiyaa keessatti waan ta'eef dura dhawaa Hararii dabalatee isaanti waan obbo Jawaar fakka kaasaniin miidhaan kun kan ga'e waan ta'eef qorannaan keenya kan hundumaa haguuguu waan qabuuf yeroon dabalataa guyyaan 14 nuuf haa kennamu jedhanii gaafatanii ammas abukaatota irraati guyyaan kun kennamuu hin qabu hin dheerataa kana dura yeroo kenname keessatti fayyadamuu qabu turanii hanga kana kennamuu hin qabu kan jedhu mormiin ka'ee manni murtiis qorannoo poolisiin hanga ammaatti qorate ilaalee guyyaa dabalataa poolisiidhaaf kennee jira. Bu'uura kanaan gaafa 22 11/2012 yookaan gaafa 29/2020tti sa'aatii booda beellama kennee yeroo dabalataa kennameefii jira jechuudha. As keessatti wanti obbo Jawaarii fi abukaatonni akka komiitti kaasan bakki itti hidhamanii jiran baay'ee kadhilallaa'uu fi lafa jala ta'uusaa manna fincaanii ganama sa'aatii 12 fi galgala sa'aatii 12 qofa kan ayyamamu ta'uu fi aduu kan hin arganne fi itti cufamee mana keessa kan oolu waan ta'eef kunis akka fooyya'u maatii isaanii wajjinis fageenya meetirii 40 hanga 50 irratti kan wal arganii waan ta'eef obbo Jawaar achi keessaa yoo ba'u maatii adda baasee eenyu akka ta'an beekee nyaataa fi uffata irraa fudhachuu waan hin dandeenyeef kunis rakkoo waan uumeef kunis akka fooyya'u jennee gaafannee turre. Sabiraan abukaatota wajjin walqunnamtiin isaanii bakka qorataan poolisiin jirretti yookaan haala icciitiin eegameen ta'uu otoo qabu kun hin taane waan ta'eef kunis akka fooyya'u kabiraan abukaatoo wajjin guyyaa wal arginu sagantaa waan hin jirreef gaafa barbaadan argisiisu gaafa barbaadan waan hin argisiifneef kunillee akka sirratu jennee gaafannee turre. Isa kana poolisiin waakkatee walumaa galatti manni murtii garuu ilaalee iddeen isaan itti qabaman yookaan iddoo isaan turan yookaan iddoo isaan itti hidhamanii jiran akka fooyya'u bifa mirga namummaa isaanii hin tuqneen haalli kun akka fooyya'u manni fincaaniis yeroo isaan barbaadanitti akka geeffaman lafa aduu gahaa argatanitti akka hidhaman maatii isaanii wajjinis hanga danda'ameen walitti dhiyeenyaan akka wal dubbisan abukaatota wajjinis bakka icciitii qabutti akka wal argan yookaan akka waliin mari'atan abukaatota wajjinis sagantaan bahee yookaan piroograamiidhaan akka wal arginu manni murtii ajaja kenneera jechuudha. Kanuma gidduutiin obbo Jawaar himannaa irratti dhiyaate waa afuridha. Kana duras akka kaasaa turre inni tokkoffaan reeffa ugguruu kan jedhudha. Inni lammaffaan miseensa poolisii Oromiyaa tokko namoonni obbo Jawaar wajjin hidhatanii waajjira PP deeman ajjeesan kan jedhame sanadha. Inni lammaffaan sabaaf sablammii walitti buusan kan jedhudha. Inni arfaffaan abbootii aangoo naannoo Oromiyaa ajjeesuudhaaf yaalan kan jedhudha. Isa kanarratti obbo Jawaar deebii mana murtiitiif kennee jira. Nuti gonkumaayyuu wantoota jedhaman arfan kana hin raawwanne reeffa geggeessuudhaaf akkuma nama kamii Ambootti geggeessuudhaaf otoo deemnu naannoo Buraayyuu magaalaa Buraayyuu iddoo Kellaa jedhamu yoo geenyu karaan cufamee namni hin dabartan jedhee waan nu dhorkeef reeffi fuudhamee gara magaalaa Finfinneetti deebi'ee poolisoota wajjin abbootii aangoo mootummaa naannoo Oromiyaa fi kan Finfinnee wajjin waliin dubbachaa mari'achaa dhaqnee nagaadhumaan eegdonni warri galma aadaa Oromiyaa eegan jala banuu waan didaniif bilbila sana koomaandarii waardiyaa ta'e eegaa turetti yoo kenninu inni immoo kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee obbo Taakkalaa Uumaa wajjin dubbatanii akka nu jala banan taasisanii bannee erga keessa seenneeti booda obbo Taakkalaan dhufee
abbootii aangoo biraas dabalatanii dhufanii nuti obbo Jawaar obbo Baqqalee fi obbo Hamzaa dabalannee wajjin mari'annee eessatti akka reeffa awwaalamuu qabu erga irratti waliigalleetii booda obbo Taakkalaanii ambulaansii reeffitti geggeeffamuu firiijiidhaa fi saanduqa reeffaa ogeessa fayyaa kana waan kana mijeessuu danda'u fidee akka dhufu waliigallee erga baanee erga inni nu biraa bahee daqiiqaa 15 otoo hin ga'iin raayyaan ittisa biyyaa haalaan garmalee kan hidhatee dhufee nu marsee kanumaan eegdonni kiyyaas nagaadhaan to'atamtanii jirtu erga nuun jedhame reeffa fudhatanii ka'anii nagaadhumaan ijoollee eegdota kiyyaan meeshaa keessanii dabarsaatii kennaa to'atamnee jirra waan tokkoon dubbatinaa jennee nagaadhumaan waa hunda fixannee hiikkannee kana booda miilaan makiinaa keenya keessa ta'anii hangaan poolisii Komishinii Oromiyaa irraa dhufe tokko makiinaa keenya keessa nu wajjin taa'ee amma to'atamtaniitu jennaan tole jennee kanumaan miilaan nu deemsisee gara waajjira PP fuuldura sadan keenya nu geessee achi taa'aa oollee galgala fuudhanii akka Komishinii Poolisii Oromiyaatti geessan hanga kanatti rasaasni tokko naannoo isaatti akka hin dhukaane namni kan walitti hin buune kan walillee hin darbanne haalli jiru nagaaf tasgabbii haala obbolummaatiin kan ture malee yakka jedhame kana tokko isaayyuu kan hin raawwanne ta'uu isaa obbo Jawaar mana murtiif ibsanii jiru. Otoo dhuguma nama abbootii aangoo ajjeesuudhaaf kan yaalame ta'eeti obbo Taakkalaa wajjin barcuma tokko irra teenyee waliin mari'achaa turre namni walitti dubbatee jiru nagaa waliin dubbanne malee waan kana namni dubbatee hin jiru. Otoo ta'e illee immoo bakka eegumsi hanga kana ulfaatu humni addaa Oromiyaa baay'inni isaa gara 1,000 ol bakka jiru kana humnaan cabsanii seenan kan jedhan gonkumaa sobadha. Tapha siyaasaatiin ala nu gochuudhaaf akka nuti nama siyaasaati siyaasa akka nu hin hojjenneef kana dura lammii biyya Ameerikaa dhiisee yoo nufu lammummaa biyya kanaa naa kennuudhaaf lafarra na harkisaa turanii amma immoo ergan sana dhiisee biyya kanatti deebi'ee lammummaa biyya kanaa ergan fudhachuuf deeme immoo siyaasa keessatti akka hin hirmaanne na taasisuudhaaf shira xaxamedha malee ani waan kana keessaa tokko iyyuu hin qabu balleessaas hin qabu ani nama nagaadha nama nagaan qabsaa'aa nagaati qabsaa'aa mirga namaati kun siyaasa keessaa na baasuuf ta'e jedhamee kan godhame malee ani kana keessaa gocha hin qabu jedhee jira. Qorataan poolisii kanaaf deebii yoo kennu nuti ilaalcha siyaasaatiin nama tokko iyyuu hiinee hin jirru kan jedhu mana murtiitiin kenne. Kan obbo Jawaar kan waan xumuramee itti aanee kan waamame obbo Hamzaadha. Hamzaa wajjin eegdota obbo Jawaar konkolaachistoota OMN walumatti nama 9 ta'anii dhiyaatan jechuudha daddachuma kanatti. Isaan irrattis poolisiin haaluma wal fakkaatuun yeroo beellamaa yeroo dabalataa guyyaa 14 gaafate. Isa kana keessatti abukaatonni ammas gaaffiidhuma obbo Hamzaanii fi obbo Jawaar mooraa tokko keessa waan jiraniif komiidhuma fi falmii wal fakkaataa obbo Jawaar galmee obbo Jawaar irratti dhiyaate kan obbo Hamzaa irrattis dhiyaate. Kana booda manni murtii obbo Hamzaanis akkuma kana yaada isaanii kennanii jiru mana murtiitii fi poolisiin haaluma wal fakkaatuun deebii erga kennee booda manni murtii galmee isaanii ilaalee kan obbo Hamzaa irratti beellama gaafa 21tti yeroo dabalataa poolisiidhaaf kenneera jechuudha. Kun kanaan utoo jiru dhaddacha biraatti obbo Baqqalee Garbaafaa galmee qorannaadhaaf har'a beellamamanii turanii achi keessatti obbo Baqqalaa irratti yeroo dabalataa manni murtii guyyaa 10 kennee jira jechuudha. Guyyaa 10 kennee fi kana jechuun gaafa 20/11/2012 yookaan gaafa 27/7/2020tti beellamaman jechuudha. Obbo Baqqalaan fa'aas ammas yeroo dabalataa kennamee fi galmiin Arafaat Abubakariin fa'aa ijoolleen 10 irratti dhiyaatanis dhaddachuma obbo Baqqaleen fa'aa dhiyaatanitti dhiyaate innis gaafa 20/11/2012 yookaan 27/7/2020tti beellamamee jira. Galmeen Dastaa Toleeraa fa'aa jedhamus dhaddachuma obbo Baqqaleen fa'aa dhiyaatanitti dhiyaate akkasumas gaafa 20/11/2012 yookaan 27/7/2020tti beellamamee jira. Kun kanaan utoo jiru guyyaa irraa waqtii gaariin tokko ta'ee jira.
innis poolisiin namoota hidhuu hin qabne baay'ee hidhee jira jennee mana murtiitti akkuma iyyaa baane ijoollee Obbo Baqqalaa Garbaa sadan isaanii gadi nu lakkisee jira. Isaanis Boontuu Baqqalaa, Saamu'eel Baqqalaa fi Kiyyaa Balaachoo kan Obbo Baqqalaan guddisan har'a waaree booda gadi nu lakkisee jira jechuudha. Oolmaan irraa gabaabaatti kana fakkaata. Poolisiin egaa ragaa mana murtiitiif har'an dhiyaatu yeroon kun yeroo dabalataa gaafatan malee ragaa guutuu guyyaatti dhiyeessan miti. Garuu ragaa barreeffamaa argannee jirra, ragaa elektirooniksii argannee jirra, moobaayilii akkasii argannee jirra, kana qorachaa jirra, ragaa namaa dhageenyee jirra kan jedhu malee kanatti jira jedhamee har'a silaa sadarkaa kanatti mana murtiif hin dhiyaatu. Garuu ragaa kana argannee jirra. Meeshaa waraanaa ayyaman qabne mana isaanii keessa argannee jirra, konkolaataa isaanii keessa argannee jirra, waajjira OMN keessa argannee jirra kan jedhantu jira. Kuni dhugaadha moo dhugaa miti gara fuulduraan dhiyaatuun akkuma jirutti ta'ee garuu afaaniin mana murtii amansiisanii yeroo beellamaa dabalachuudhaaf poolisii waan akkasii argadheera jedhee jira jechuudha. Har'a ganamarraa qabnee mana murtii dhiyaatu jennaan eegaa turre sa'aatii 2 walakkaarraa qabnee hanga sa'aatii 6 walakkaatti eegnaan waan hin dhiyaanneef sa'aatii laaqanaaf irra deebinee sa'aatii 8tti dhiyeessanii waaree booda dhiyaannee mana murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa ramaddii lidataa jedhamutti dhiyaatanii addacha ani hordofetti obbo Jawaarti dursee dhiyaate. Obbo Jawaar gaafa dhiyaatu ammallee poolisiin yeroo beellamaa dabalataa guyyaa 14 akkanaa kennamu jedheeti gaafatee sababiin isaas hojiiwwan adda addaa hojjennu qorannoon keenya bal'aadhaa miidhaan ga'e guutuu Oromiyaa keessatti waan ta'eef dura dhawaa Hararii dabalatee isaanti waan obbo Jawaar faa kakaasaniin miidhaan kun kan ga'e waan ta'eef qorannaan keenya kan hundumaa haguuguu waan qabuuf yeroon dabalataa guyyaan 14 nuufaa kennamu jedhanii gaafatanii ammasii abukaatota irraati guyyaan kun kennamuu hin qabu hin dheerataa kana dura yeroo kenname keessatti fayyadamuu qabu turanii hanga kana kennamuu hin qabu kan jedhu mormiin ka'ee manni murtiis qorannoo poolisiin hanga ammaatti qorate ilaalee guyyaa dabalataa poolisiidhaaf kennee jira. Bu'uura kanaan gaafa 22 11/2012 yookaan gaafa 29/12/2020tti sa'aatii booda beellama kennee yeroo dabalataa kennameefii jira jechuudha. As keessatti wanti obbo Jawaarii fi abukaatonni akka komiitti kaasan bakki itti hidhamanii jiran baay'ee kan dhilallaa'uu fi lafa jala ta'uusaa manna fincaanii ganama sa'aatii 12 fi galgala sa'aatii 12 qofa kan ayyamamu ta'uu fi aduu kan hin arganne fi itti cufamee mana keessa kan oolu waan ta'eef kunis akka fooyya'u maatii isaanii wajjinis fageenya meetirii 40 hanga 50 irratti kan wal arganii waan ta'eef obbo Jawaar achi keessaa yoo ba'u maatii adda baasee eenyufa akka ta'an beekee nyaataa fi uffata irraa fudhachuu waan hin dandeenyeef kunis rakkoo waan uumeef kunis akka fooyya'u jennee gaafannee turre. Sabiraan abukaatota wajjin walqunnamtiin isaanii bakka qorataan poolisiin jirretti yookaan haala icciitiin eegameen ta'uu osoo qabu kun hin taane waan ta'eef kunis akka fooyya'u kabiraan abukaatoo wajjin guyyaa wal arginu sagantaa waan hin jirreef gaafa barbaadan argisiisu gaafa barbaadan waan hin argisiifneef kunillee akka sirratu jennee gaafannee turre. Isa kana poolisiin waakkatee walumaa galatti manni murtii garuu ilaalee iddoo isaan itti qabaman yookaan iddoo isaan turan yookaan iddoo isaan itti hidhamanii jiran akka fooyya'u bifa mirga namummaa isaanii hin tuqneen haalli kun akka fooyya'u manni fincaaniis yeroo isaan barbaadanitti akka geeffaman lafa aduu gahaa argatanitti akka hidhaman maatii isaanii wajjinis hanga danda'ameen walitti dhiyeenyaan akka wal dubbisan abukaatota wajjinis bakka icciitii qabutti akka wal argan yookaan akka waliin mari'atan abukaatota wajjinis sagantaan bahee yookaan piroograamiidhaan akka wal arginu manni murtii ajaja kenneera jechuudha.
kanuma gidduutiin obbo Jawaar himannaa irratti dhiyaate waa afuridha. Kana duras akka kaasaa turre. Inni tokkoffaan reeffa ugguruu kan jedhudha. Inni lammaffaan miseensa poolisii Oromiyaa tokko namoonni obbo Jawaar wajjin hidhatanii waajjira PP deeman ajjeesan kan jedhame sanadha. Inni lammaffaan sabaaf sablammii walitti buusan kan jedhudha. Inni arfaffaan abbootii aangoo naannoo Oromiyaa ajjeesuudhaaf yaalan kan jedhudha. Isa kanatti obbo Jawaar deebii mana murtiitiif kennee jira. Nuti gonkumaayyuu wantoota jedhaman arfan kana hin raawwanne reeffa geggeessuudhaaf akkuma nama kamii Ambootti geggeessuudhaaf otoo deemnu naannoo Buraayyuu magaalaa Buraayyuu iddoo Kellaa jedhamu yoo geenyu karaan cufamee namni hin dabartan jedhee waan nu dhorkeef reeffi fuudhamee gara magaalaa Finfinneetti deebi'ee poolisoota wajjin abbootii aangoo mootummaa naannoo Oromiyaa fi kan Finfinnee wajjin waliin dubbachaa mari'achaa dhaqnee nagaadhumaan eegdonni warri galma aadaa Oromiyaa eegan jala banuu waan didaniif bilbila sana komaandarii waardiyaa ta'e eegaa turetti yoo kenninu inni immoo kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee obbo Taakkalaa Uumaa wajjin dubbatanii akka nu jala banan taasisanii bannee erga keessa seenneeti booda obbo Taakkalaan dhufee abbootii aangoo biraas dabalatanii dhufanii nuti obbo Jawaar obbo Baqqalee fi obbo Hamzaa dabalannee wajjin mari'annee eessatti akka reeffa awwaalamuu qabu erga irratti waliigalleeti booda obbo Taakkalaan ambulaansii reeffitti geggeeffamu firiijiidhaa fi saanduqa reeffaa ogeessa fayyaa kana waan kana mijeessuu danda'u fidee akka dhufu waliigallee erga baanee erga inni nu biraa bahee daqiiqaa 15 otoo hin ga'iin raayyaan ittisa biyyaa haalaan garmalee kan hidhate dhufee nu marsee kanumaan eegdonni kiyyaas nagaadhaan to'atamtanii jirtu erga nuun jedhame reeffa fudhatanii ka'anii nagaadhumaan ijoollee eegdota kiyyaan meeshaa keessanii dabarsaatii kennaa to'atamnee jirra waan tokkoon dubbatinaa jennee nagaadhumaan waa hunda fixannee hiikkannee kana booda miilaan makiinaa keenya keessa ta'anii hangaan poolisii Komishinii Oromiyaa irraa dhufe tokko makiinaa keenya keessa nu wajjin taa'ee amma to'atamtaniitu jennaan tolee jennee kanumaan miilaan nu deemsisee gara waajjira PP fuuldura sadan keenya nu geessee achi taa'aa oollee galgala fuudhanii akka Komishinii Poolisii Oromiyaatti geessan hanga kanatti rasaasni tokko naannoo isaatti akka hin dhukaane namni kan walitti hin buune kan walillee hin darbanne haalli jiru nagaaf tasgabbii haala obbolummaatiin kan ture malee yakka jedhame kana tokko isaayyuu kan hin raawwanne ta'uu isaa obbo Jawaar mana murtiif ibsanii jiru. Otoo dhuguma nama abbootii aangoo ajjeesuudhaaf kan yaalame ta'eeti obbo Taakkalaa wajjin barcuma tokko irra teenyee waliin mari'achaa turre namni walitti dubbatee jiru nagaa waliin dubbanne malee waan kana namni dubbatee hin jiru. Otoo ta'e illee immoo bakka eegumsi hanga kana ulfaatu humni addaa Oromiyaa baay'inni isaa gara 1,000 ol bakka jiru kana humnaan cabsanii seenan kan jedhan gonkumaa sobadha. Tapha siyaasaatiin ala nu gochuudhaaf akka nuti nama siyaasaati siyaasa akka nu hin hojjenneef kana dura lammii biyya Ameerikaa dhiisee yoo nufu lammummaa biyya kanaa naa kennuudhaaf lafarra na harkisaa turanii amma immoo ergan sana dhiisee biyya kanatti deebi'ee lammummaa biyya kanaa ergan fudhachuuf deeme immoo siyaasa keessatti akka hin hirmaanne na taasisuudhaaf shira xaxamedha malee ani waan kana keessaa tokko iyyuu hin qabu balleessaas hin qabu ani nama nagaadha nama nagaan qabsaa'aa nagaati qabsaa'aa mirga namaati kun siyaasa keessaa na baasuuf ta'e jedhamee kan godhame malee ani kana keessaa gocha hin qabu jedhee jira. Qorataan poolisii kanaaf deebii yoo kennu nuti ilaalcha siyaasaatiin nama tokko iyyuu hiinee hin jirru kan jedhu mana murtiitiin kenne. Kan obbo Jawaar kan waan xumuramee itti aanee kan waamame obbo Hamzaadha. Hamzaa wajjin eegdota obbo Jawaar konkolaachistoota OMN walumatti nama 9 ta'anii dhiyaatan jechuudha daddachuma kanatti. Isaan irrattis poolisiin haaluma wal fakkaatuun yeroo beellamaa yeroo dabalataa guyyaa 14 gaafate. Isa kana keessatti abukaatonni ammas gaaffiidhuma obbo Hamzaanii fi obbo Jawaar mooraa tokko keessa waan jiraniif
komiidhuma fi falmii wal fakkaataa obbo Jawaar galmee obbo Jawaar irratti dhiyaate kan obbo Hamzaa irrattis dhiyaate. Kana booda manni murtii obbo Hamzaanis akkuma kana yaada isaanii kennanii jiru mana murtiitii fi poolisiin haaluma wal fakkaatuun deebii erga kennee booda manni murtii galmee isaanii ilaalee kan obbo Hamzaa irratti beellama gaafa 21tti yeroo dabalataa poolisiidhaaf kenneera jechuudha. Kun kanaan utoo jiru dhaddacha biraatti obbo Baqqalee Garbaa fa'aa galmee qorannaadhaaf har'a beellamamanii turanii achi keessatti obbo Baqqalaa fa'aarratti yeroo dabalataa manni murtii guyyaa 10 kennee jira jechuudha. Guyyaa 10 kennee fi kana jechuun gaafa 20/11/2012 yookaan gaafa 27/7/2020tti beellamaman jechuudha. Obbo Baqqalaan fa'aas ammas yeroo dabalataa kennamee fi galmiin Arafaat Abubakariin fa'aa ijoolleen 10 irratti dhiyaatanis dhaddachuma obbo Baqqaleen fa'aa dhiyaatanitti dhiyaate innis gaafa 20/11/2012 yookaan 27/7/2020tti beellamamee jira. Galmeen Dastaa Toleeraa fa'aa jedhamus dhaddachuma obbo Baqqaleen fa'aa dhiyaatanitti dhiyaate akkasumas gaafa 20/11/2012 yookaan 27/7/2020tti beellamamee jira. Kun kanaan utoo jiru guyyaa irraa wanti gaariin tokko ta'ee jira. Innis poolisiin namoota hidhuu hin qabne baay'ee hidhee jira jennee mana murtiitti akkuma iyyaa baane ijoollee obbo Baqqalaa Garbaa 3 isaanii gadi nu lakkisee jira. Isaanis Boontuu Baqqalaa, Saamu'eel Baqqalaa fi Kiyyaa Balaachoo kan obbo Baqqalaan guddisan har'a waaree booda gadi nu lakkisee jira jechuudha. Oolmaan irraa gabaabaatti kana fakkaata. Poolisiin egaa ragaa mana murtiitiif har'an dhiyaatu yeroon kun yeroo dabalataa gaafatan malee ragaa guutuu guyyaatti dhiyeessan miti. Garuu ragaa barreeffamaa argannee jirra, ragaa elektirooniksii argannee jirra, moobaayilii akkasii argannee jirra, kana qorachaa jirra, ragaa namaa dhageenyee jirra kan jedhu malee kanatti jira jedhamee har'as sadarkaa kanatti mana murtiif hin dhiyaatu. Garuu ragaa kana argannee jirra. Meeshaa waraanaa ayyaman qabne mana isaanii keessa argannee jirra, konkolaataa isaanii keessa argannee jirra, waajjira OMN keessa argannee jirra kan jedhantu jira. Gaa kuni dhugaadha moo dhugaa miti gara fuulduraan dhiyaatuun akkuma jirutti ta'ee garuu afaaniin mana murtii amansiisanii yeroo beellamaa dabalachuudhaaf poolisii waan akkasii argadheera jedhee jira jechuudha.